du'aatii boonii irratti jechuudha. Namoonni baay'ee anas dabalatee namni kamiyyuu harka inni keessaa qaba. Haati manaa fi abbaan manaa akkamitti rakkoo walii wallaalu jechaa turre dhugaa dubbachuuf. Anis sababa isaatiin boonii lubbuu ishii of dabarsitee jedhee dubbadheera dhugaa dubbachuuf. Maaliif namoonni baay'een gaaffii itti ta'e sababuma ishiin isa dhabdee fi lubbuu ishii balleessitee jenne harka ishiitiin of fannistuu malee harka ishiitiin of miituu malee sababa isa dhabdeenii jennee dubbachaa turre dhugaa dubbachuufi. Egaa ka guyyaa kaleessaa immoo suura isaa gaafan argu suura isaa sooshaal miidiyaa irratti gaafan argu dhugaa dubbachuuf baay'ee tokkonna'e. Dura ani harka keessaa qaba jedhee yaada suura isaa gaafan argu dhugaa dubbachuuf baay'ee keessi koo na cabee jechuudha. Maaliif dhugaa kan namaa kan beeku Waaqayyoodha garuu haa ta'u malee nu wanta shakkine ani akka mataa kootti wanta shakkee fi tokkoffaani suurri isheen gaafa footoon isheen viidiyoo ishee waraabdee gaafa uffannisuuf deemtu poost goote sun maaliif ka'ee irratti hin shakkeen tokko lammanni immoo gaafa ishiin suura san maxxansitee ani of ajjeessu ofin ajjeesaa kanaan booda gaa'ila koottis hin gammanne gaa'ila koo keessattis gammachuu hin qabu hojiis hojjedhee argeera kana caala warri natti gadditanii dhiifama naa godhaawu firootan koo obboloota koo hundumti keessan wanti hojiin koo hundumtu kasin gaddisiise kana dura dhiifama naa godhaa turtii gaarii jettee gaafa suura san maxxansitu jechuudha. Maqaa isaan dhoofne jechuudha. Wal dhabdeen akka gidduu isaanii jiru mul'isaa jechuudha viidiyoon sun jechuudha gaafa isheen maxxansitu gaafa dubbattee maxxansitu jechuudha dhugaa dubbachuuf. Kanaafi namoota baay'eetti gaaffii ta'ee namoonni baay'eetti duulaa turan. Maaliif waan tokko dubbatu qoratamuu qabaa jedhani. Dhuguma immoo abbaa manaa fi haati manaa immoo gaafa nam tokko lubbuu isaa balleessu walii itti gaafatamaan nama tokko jechuudha achi keessa. Maaliif jennaan isaantu wal bira jira waan ta'eef itti gaafatama abbaan tokko jechuudha. Abbaan du'e silayyuu inni tokko immoo dirqama qoratamuu qaba. Sababii maalirraan duute ofiishii of ajjeestuyyuu of miituyyuu sababii maaliiti duutishii jedhamee qoratamuu qaba akka seeratti jechuudha. Kanaafuu immoo gaafatamuus qaba immoo. Kanaafuu immoo guyyaa gaafan suura isaa argu baay'ee tokko na gaddisiise dhugaa dubbachuuf. Hiriyaan guyyaa tokko waliin nyaatanii dhuganiyyuu gaafa nama biraa du'u jechuudha miidhamu nama gaddisiisa. Isaan immoo sadarkaa amma kanaa deemanii sadarkaa gaa'ila godhachuu deemanii amma kana sadarkaa amma kanaa deemanii guyyaa tokko maaddii tokko irraa nyaatanii dhugaa dubbachuuf gaafa libsuu ijaatti waan daqiiqaa gidduutti duuteen dhaga'amu nama gaddisiisa. Kanaaf mucaan kana jechuudha dhugaa dubbachuuf dhugaa isaaniillee kan beeku Waaqayyoodha. Rakkoo isaan gidduu jiru Waaqayyo kan beeku. Namni waanuma argee jedha malee shakkii marraan kan ka'e jedha malee kan beeku Waaqayyo qofa. Namni kun mucaan kun immoo wal jaallatu wal mararsiifatu booninis kanaan dura anis dhabuu mannaa lubbuu koo dhabuu wayyaa itti dubbatte waan ta'eef miidiyaa irratti jechuudha. Kanaaf immoo dhuguma mucaan kun immoo lubbuu ishii dhabuu mannaa ani itti hafuu wayya jedhanii wal fuudhanii gaa'ela godhatanii amma kana deeman. Kanaaf nama shakkisiisa. Mucaan kun garuu immoo dhugaa dubbachuuf gaafa kana duutee ishii immoo dhaga'u baay'ee tokko itti ulfaataa haamleessaa cabaa jechuudha. Guyyaa gaafa isheen duute boqottee kaasee hanga guyyaa har'aatti of hin beeku jedhan mana yaalaa jiraa jedhan nyaata nyaatu jedhanii gulukoosiidhaan taa'aa jedhan afaan isaa xaxamee jiraa jedhan baqanaa surraan kan ka'e jechuudha. Maaliif dhugaa gadduus qabas maaliif madaa bara baraan wal keessaan baanedha kun dhugaa dubbachuufi umaan gochuun illee hin danda'amu garuu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kanaaf inni iyyuu du'aaf jireenya gidduu jira jedhamaa jira. Waaqayyo isaa fayyisu isaa jajjabeessu waan jennu hin qabnu. Baay'ee tokko kan namatti ulfaatu dhugaa dubbachuuf baay'ee kan nama gaddisiisu suura isaa yoo laalanii boonen illee duute boqotte silayyuu Waaqayyo isaa fayyisu waan jennu hin qabnu. Namni kun ishee sin jaallata wal jaallatu seexana gidduu gale malee namni murtii du'aa ofirratti fudhatu atattamaan jechuudha dhugaa dubbachuuf akka kootti baay'ee ulfaata. Maaliif obsanii dhaabbatanii maaliif ta'e jechuun bareeda. Maaliif lubbuu ofii balleessuun hin barbaachisu ture egaa. Haa ta'u malee mucaa kana Waaqayyo haa fayyisu jajjabina immoo isaaf haa kennu baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf akka haala inni irra jiru haala sodaachisaa fi
Halaa marra jira jedhamaa jira. Malee viidiyoo ishii ilaalaniitu shakkame malee dhugaa dubbachuu baay'ee tokko. Garuu isheen ofii ishee of ajjeesti. Ofii ishee of miite waan ta'eef wanti godhamu hin jiruuf viidiyoo sanarraan kan ka'e anumtuu Joosiin harka keessaa qaba. Si dhabnaan namni lubbuu koon balleessaa siif lubbuu koon an balleessaa jette dhugaa dubbachuuf. Kanaaf nama shakkisiisa waan biraa miti. Lammanni immoo yeroo konkolaataa bittee fi suupparii goote san dhugaa dubbachuu fi ani siif kalee koo gurguree wantaati feete siifan godhaa baay'een si jaalladhaa sirraa adda ba'uun barbaadu yoon sirraa immoo adda ba'e nan du'a nan boqodhaa ofin ajjeesaa jette sababa kanaaf nama shakkisiisa. Isuma dhabnaan lubbuu ishii galaafatte muca'oon kun kan jedhamu kanaan laalamee shakkame malee Waaqayyo kan beeku. Dhugaa lamaan isaanii immoo hin gatiin. Dhugaa dubbachuuf. Dhugaa lamaan isaanii Waaqayyo lafa hin kaa'in. Waaqayyo immoo yoo si haa fayyisu. Maaliif haadha manaa akkasii of biraa dhabuu jechuun baay'ee ulfaata. Dhugaa. Haadha manaa ogeetti akkasii of biraa dhabuun baay'ee tokko. Booniin jechuudha. Isa miti namoota baay'ee gaddisiiste. Duuti boonii nama baay'eetti madaa ta'e dhugaa dubbachuuf. Ani baay'ee na gaddisiise. Akka mataa kootti baay'ee haamlee namaa cabsa. Abbaa manaa ishii miti namoota baay'ee laphee cabse jechuudha. Kanaaf Waaqayyo jajjabina isaaf haa kennu. Waaqayyo immoo isa haa fayyisu. Dhugaa. Waaqayyo isa haa fayyisu. Suura isaa ilaalee baay'ee tokko garaana nyaate. Maaliif nama lama dhabuun gaarummaa hin qabu. Tokko dhabame miti bakka. Waaqayyo dhugaa isaanii haa baasu. Waaqayyo kana immoo haa fayyisu. Dhugaa. Baay'ee garaana nyaate. Suura isaa ilaalee jechuudha. Meela amma guyyaa 4tti gulukoosiin taa'achuun amma guyyaa 4tti dubbatu jechuun baay'ee kan ulfaatu. Ani dhugaa dubbachuuf yeroo duraatiif baay'een isatti haare jechuudha. Maaliif as ba'eellee ana miti jedhee waa tokko dubbatu kanan jedhu. Edaanni waan dhokateef qaba. Maaliif dhukkubsatee mana yaalaa jira. Dhukkubsatee sababii mana yaalaa jiruuf of wallaalee jechuudha. Dubbatu jedhame nyaatu gulukoosiin ta'a jedhame. Kanaaf as dhiyaachuu dadhabee jechuudha. Ani waan biraan jedhu Waaqayyo isaa fayyisu. Dhugaa lamaan isaanii immoo Waaqayyo haa baasu. Haadha ishii immoo Waaqayyo haadha boonee Waaqayyo jajjabinaa kennu waan jennu hin qabnu. Dhugaa ani duuti boonee nan yoomillee nan amansiisuu hin dandeenye garuu baay'ee ulfaata. Jajjabina Waaqayyo isaaf haa kennu malee waan jennu hin qabnu. Waaqayyo kan akkasii namarra haa qabu. Nagaan naaf tura.